kana gaafachuu kaane sun ammoo nu dura baanii murteen irratti kennamee jira. Sanaaf kan hafe namoonni yeroo san nageenya irratti danqaataa jedhamanii yaadamanii turan amma sun waan hin jirreef jecha akka warri sababa sunitti hidhamaniis gadhiifaman ka jedhudha kan baasne nuti. Lakkoofsi namoota labsii kanaan wal qabatee hidhame fa qabdu? Akkasitti hin beeknu as durallee akka wal qunnamnetti bakka deemnee jira. Bakka immoo itti dhiyaannee lakkoofsa hanganaatu jira jedhamee beeknee adda baafannee beeknee hin qabnu tokkoffaa itti dhiyeenya hin arganne jechuudha. Bakka deemnee hayyama hin arganne yookaan gaafachuudhaaf odeeffannoo gahaa qaama ilaallaturraa hin arganne. Namoonni labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee hidhaman akka gadhiifaman gaafachaa jirtanii asiin duraalee akkanum namoonni hidhaman haa gadhiifamanii yookiin immoo murtii dhiyaatanii jettanii dabarsitanii jijjiiramee homaatu jira? Jijjiiramni jira dhugaadha kan nutillee asirratti ibsa baasnee turre keessaa'uu dubartii nama umriidhaan jaarsolii ta'an akkasuma namoota tokko kan fayyaa guutuu hin qabaanne fi nama qaamaan miidhaa qaban keessattuu kanarratti xiyyeeffachuudhaan namoota keessaa akka gadhiisan gaafachaa turre. Sun ta'ee mootummaallee nu dhaga'ee namoota sun gadhiisuu jalqabee ture. Durumaanoo otoo labsiin yeroo muddamaatu hin ka'in yookaan ka'uudhaaf hin murtaa'in jechuudha. Ammallee gaachitti hin dhaabnu namni hidhamaa ture akka labsii yeroo muddamaatti otoo mana murtiitti hin dhiyaatin turuu danda'a. Labsiin yeroo muddamaan jiraanne immoo sa'aatii 48 keessatti mana murtii dhiyaachuu qaba. Mootummaan dirqama qaba nagaa eegsisuudhaaf, mootummaan dirqama qaba lubbuu namaa eegsisuudhaaf, qabeenya namaa eegsisuudhaaf dirqama mataa isaati. Dirqama kana keessatti immoo namni balleessaan hojjetin yookiin yakkan hojjetin keessatti qabamuu danda'a. Namni akkasii dafee qulqullaa'ee yeroo akka gadhiifamu kan gaafannu jechuudha yeroo baay'ee. Hidhaan namaa daldal taatee jirti jedhanii namoonni biyyirraa dubbifnu keessattuu erga labsiin yeroo muddama kun labsame maallaqa kaffaluuf na midhanii jedhan. Kan irraa waan qoratan qabdu? Kun odeeffannuma jiru. Waanuma mootummaalleen amanuuf jechuudha yoo dhageesse ta'e muummichi ministeeraa kanarratti namootni hattuun akka jiraatan labsii yeroo muddamaatiin nama walitti hin dhiyaanne yookiin walitti dhufeenya hin qabne akka hidhamanii fi namoonni kun kan hidhaman ammoo qaama nageenya eegsisuurraa naamusa dhabuurraan akka ka'e kun sadarkaa olaanaatti sadarkaa muummicha ministeeraatti waan amaname jechuudha. Namoonni siyaasaa akka gammaa gadi hin dhiifamin jiru. Namoonni kun ba'uu baannaan akkamiin mariin biyyaalessaa bu'a qabeessa ta'uu danda'a jedhanii namoonni gaafachaa jiru. Isin yaadi keessan maali? Yeroo hunda namni tokko yakka hojjetee ragaan itti dhiyaatee mana murtiitti himannitti himatamee gaafatamuu hin dandeenye yeroo hundaa'u kanuma jennu namni mana hidhaa turuu hin qabu, qabamee turuu hin qabu, gadhiifamuu qabudha yeroo hundaa'u kan jennu. Kana fuulduraafis waan jechuu dhiisnu miti jechuudha. Namni tokko yoo yakka hojjetee ragaan ittiin dhiyaatin yeroo hundaa'u gadhiifamuu qaba yoo hidhame ta'e kan jennu yookaan hanga qulqullaa'uu mirga wabii eeggamee fi ba'uu qaba kan jedhu yeroo hunda waan jennu waan ammallee itti deebinee jennu jechuudha.